واني نبين خيسان سيني واني نبين سلكي تنتكات فادين بيخو سلكي سامسونجي الرأر قد نماتو بدا سنة خنة تكا عمريتي عن سامسونجي اتفايد من بيخو my first time اما كانت لايفي سينو في لايف الرابه ولا ليش عجايب هي سلكي ايغا ايفوني كنتو في ايغا الرقم استفاده جرا سامسونج استفاده هنا اما كانت لايفي سينو كانت لايف الرابه ناركا ولدويت اكم جرت نغا فيادا اسندنو اركفوني ولي شير غدا ولي دبرسادا دبي لمرا نسوديما بودر ياده امتاتيس فرچو دافين ديما نمدوتو لايف جرا غرو اما بودر كبيتني نمو ياده غرغرت نمو قوقات دابت لايف راغ دابچون دندو نمو سينيتي قوق افرا بقاس وربات اسن كنم اسنيته دغي فدا خنم اسنيته بكما قوقان سي دابت دق افرا بقاسا نمهدوتو لايف سين انيس لايف جرا خونيس لايف جرا خونيس لايف جرا بك اسنيتات أنيس فيفو متاخية تقوقان الدابة تاني كان فراب قصور بعد مرجان كوا إسريس يونين أن إسرابو كاسي ندقي فتن يوكو إسرابو كاسي خان ندقي فتن مرك سوشيال ميديا كن دري بنات سراب السما دفرت زكم سوشيال ميديا هذا هيدو بريدات هيدو نمطر واو واميك أن دبت سمو خيسا وايدون كوانين دبت أرى هررجة نانو مقالة هريتي nam tokko uleedhaan cafaqanii ajjeesan uleen cafaqanii ajjeechaan tun hedduu jajjabaattee jirti oromiyaa keessa bakka hundattuu waraana uleedhaan nama cafaqee nama jeesuudhaaf hizaabarra leenjifamee bee jira waraanni kun eenyuu jeetiin silkii kara biyyaa bilbilee qorachaadhaa ture warreen qawween osoon ta'in ulumaan cafaqee nama oromoodhaa ukkaamsanii alaa fuudhanii mana naqanii cafaqanii ajjeesanii ala darban kaan geessaniiti mana hakimaa hulaa gubbat darban kaan gaara keessa darban warreen kun eenyu maaltu waan kana godhaa jiraa jeetiin gaafadha akka gaarii dhageeffadha waan kana akka gaarii dhageeffadha maaltu waan kana dalagaadhaa jiraa waraanni leenjii kanaa qabu gaangistarri kanaa kun eeysaa bahee jeen gaafadha waraanni nama ukkaamsee cafaqee uleedhaan ulee dirmamuun qabneen ajjeesee darbaadhaa jiru kun amma dura gaafaadhaan keeniyaa dhufuudhaa deemu 1998 dha gaallaa gadaayii ture gaallaa gadaayii jedhaniiti jarri amaaraa kun jaaree gaallaa gadaayiin Itoophiyaa irraa kaasee kara Keeniyaa kanaan asiin Ugandaan Tanzaaniyaan hanga South Africaatti nama keenya nama Oromoodhaa gaallaa gadaayii maqaan isaanii gaallaa gadaayiin kun nama Oromoodhaa bakkuma arkanitti bakka haalli mijaa'eefitti Oromoo ajjeesan maqaan isaanii gaallaa gadaayii gaallaan baay'ee hebbat gidal waan kana jaarmee nafxanyaan jaaratti oromoodhaan billeessuudhaaf kuni warreen gaafas beeytanii beeytan 98 97 99 warreen beeytan akka gaarii beeytan amma waan akka gaallaa gadaayiidhaa santuu oromoodhatti jaarame Abiy Ahmedii fi Daniel Kibretiitu waliigalee oromiyaa keessatti nafxanyaa oromiyaa keessa jirtu leenjii addaa kennanii fi brain wash godhanii akka abbootii qabeenyaa oromoodhaa hayyoota oromoodhaa warreen oromoodhaaf ijaa gandi hundinuu ija qaba ija hawaasaa jira manguddoo biyyaa jira qabaataa biyyaa jira akka ija isaanii baysan akka warreen kana belleessanii fi Daniel Kibretiitu leenjisee oromiyaa keessatti ergaa jira mind you waan kana walii dhaama nafxanyaan oromiyaa keessa jirtu hundinuu hidhatteeti qawwee qabdi nafxanyaan oromiyaa keessa jirtu hundinuu deemteeti leenjitee karaa oromiyaadhaa deebi'aadhaa jirti akkeessatti warri kan barbaadamoodhaa dandamnaa warra afaan oromoodhaa akka keenya dubbatu warreen ajaja Abiyyi fi Daniel Kibretirraa itti kennamu hujirra oolchu kuni xiyyeeffannaa isaanii amma arkuudhaaf jirtan in near future
arguudhaaf jirtan. Harargee keessatti eegalee jira. Harargee keessatti hammaachaadhaa deemuudhaaf ta'a. Maaliif Harargeen warra Abiyyii fi Daniel Kibret reject godhe keessaa warra duraati. Warra Abiy dura taa'ee lakkii nuti sin fudhannu nuti duraanis Joohariitu si jalatti nu qabee akkasii amanu nu godhee nuti sin fudhannu jedhanii Abiy dura dhaabbatee katti hime Oromiyaa keessaa yeroo duraatiif ummata Harargeedhaati. Kana namuu diduu hin danda'u. Ummata Harargeedhaati. Abiy ifidduu kaa'ee gubbaa dhaabbatee qubatti lulaadhaa nuti sin dhageenyu nuti takkaasi amannee hin beeynu nuti siis hin beeynu akkasi amannu kanu godhe kasi jalatti gannu qabe Jowaar Mahaammad ajjeechaadhaaf itti gamuun kee kun dhugaadha moo dhugaadhaa miti himi amma Abiy nutti himi yoo dhugaa taate nuti Jowaar dura dhumne hajeen ummata Harargeedhaati. Kanaafuu xiyyeeffannaan biltsiginnaadhaa Harargee keessatti akkuma TPLF 1992 goote qaroo ummata kanaan deemtu belleessanii ummata kana ijabeessanii hambisuudha. That's what happened on our brother Muhammad Amin. Kaleedhaas dheengaddaas wanni ajjeechaan naannoo haritti taate tatanaa wal qabattu magaalaa Dirree Dhawaadhaa keessatti seetaana'u wanni hojjechaadhaa ture waan kanaa wal qabatu ammallee seetaana'u barkalee dubbachaa turre ammaas balleen jijjira. They are preparing themselves. Bar qophii jiranii ammaas hin banne beekadha. Seetaana'u dabballeen biltsiginnaa as baatee lakkii Amaarri humaan hungoone Amaaraa waliin nu dha'uu deemanii Dirree Dhawaa keessaa Oromoo fixaa jiru seetaana'u miti Oromoo naannoo biraatu Oromoo fixaa jira kan suni ammaan tanaabbar hin banne nuuturraa haasa'uu dhiise nuu dubbachuu dhiise malee jarri takkaa leenji'uudhaa fi Oromoo jeesuuf qophii godhaa jiran takkaa dhaabanii hin beekan. Kana sammuu qabadha. Waraana kana eenyutu leenjisee ergu jira? Daniel Kibretii fi Abiyyiitu walii galee Oromoo ijabeessuudhaaf hayyoota Oromoodhaa abbootii qabeenyaa Oromoodhaa manguddoo Oromoodhaa belleessuudhaaf waan kana godhaadhaa jira. Kana waliif dhaama. Nafxanyaan isin keessaa Oromiyaa guutuu qawwee hidhachaadhaa jirti. Ilmaan Arsiidhaa nafxanyaan isin keessa jirtu hundinuu qawweedha qabdi. Ilmaan Tuulamaa nafxanyaan isin keessa jirtu hundinuu qawweedha qabdi. Ilmaan Jimmaa, Wallo, Boorana, Guji if eeggadha. Maal godhuu qabnaa yeroon itti yaaduu qabdan eega ollaan kiyya najjeesuudhaaf mootummaan hidhachiifte anoo akkamittiin lubbuu tiyyaa fi lubbuu maatii tiyyaa baraaruu qaba jettanii yeroon if gaafattan ammaan tana. That's all we can say. Haganuma geechuu dandeenyu. Hagi isinii himuu dandeenyu haganuma. Eega ollaa kiyya Daniel Kibretii fi Abiy Ahmed akkana jeesuuf leenjisanii hidhachiisanii as namaddii kaan anoo akkamittiin if eegee lubbuu maatii tiyyaa eeguu dandahaa haganuma itti yaada. Yaa walii galle. Karaa biraatiin waa'ee waliftootaa hin dubbadha. Xiqqoo barreesseen ture edee. Mee naabsaa warri daawwattan amman kaasu. Waa'ee waliftootaatti dubbadha yeroo keenya. Uummanni Oromoodhaa kun waliftoota keenya hizaabarra faarfannaa akka gootan ilaallaa. Quuqa nurraa buqqaasanii akkuma live irraa lallabee nama hedduurraa quuqaa buqqaasamatti waliftoonni keenya uummata keenya irraa quuqaa buqqaasan. Ni jaalan hedduudha kabajaa qabnaaf. Kabajaa qabnuuf keessa gootaas jennaan. Osoo gootummaan qabne gootummaadhaa kenninee fi osoo jeenummaan qabne jeeyina keenyaas jenneeni matarra kaayyannee waan dandeenyu hundaa'uu hanga tabaroota eenyatti humna hin qabnu malee godhuudhaaf waan irraaf du'uu deemin hin qabnu. Waliftoota Oromoodhaa kanuma gartee xiqqoo bilisummaa jennaan nuti kaaneeti jala feeynee goota keenyannee mataa gubbaa kaannee deemnaan. Bilisummaa maqaa dha'ee gabrummaa maqaa dha'ee bilisummaa deeggaree gabrummaa balaaleffannaan ulee qabee olii gaffiiguus nuti goota keenyaa jennaan. Kuni jaalala hawwii fedhii aartii keenya guddisuudhaaf qabnu garsiisu. Aartistoonni kun eenyu jeetiin dubbadha xiqqoo dhageeffadha. Nuti ni faarfannaa. Aartistiin Oromoon hedduun vocalist, not artist. Ni sagaleessan malee aartistummaa hin guunne aartistoonni keenya hedduun isaanii vocalist.
warreen sagaleessu barreessaa yedaleessaa qindeessaadhaa fi sagaleessaa yoo waan kana guutuu bakka takkaa qabaatte ati artistiidhaa jedhamta. yooni barreessitee walaleessitee yedaleessitee sagaleessitee gadhiifte ati artistiidhaa jedhamta. yoommoo walaloo caffeeraammis barreessee si kenne ati sagalee uumaa rabbiin si kenne qabaachuudhaan ol baatee namaa dubbiftee sagalee mi'eessite ni sagaleessite malee waan san hin qopheessin. artistoonni keenya irra hedduun namaatu paaworaa duubaan jira injina. yeroo dheeraadhaaf injinni artistoota Oromoodhaa duubaan jiraachaa ture abdi qopheedha. barreessaa wallee Oromoodhaa tana over 90% namni barreessee walliftoota Oromoodhaa kana as baasee akka nama fakkaatan akka nama tan godhe nama sagalee qabu wallee sagalee isaatii wajjin deemtu wallee isa madaaltu wallee isa fakkaatutti kennee oofaadhaa ture rabbi ramataa godhuu fi abdii qopheedha ture. ammaas warreen duuba taa'ee akkasitti hojjetu hedduudha qabna. warreen silaa dinqisiifamuu qabu warreen laala walliftoonni hedduun maayikiraafoon akka maayikiidhaati amma kanatti fayyadamame maayikii kanatti maayikii hayyoonni duuba taa'anii keessaa nu dubbataniin maayikii hayyoonni waa beeku duuba ta'anii keessaan ummatatti haasawaniin hayyummaan qaban beekumsa cimaan qaban dhaabbii cimaa hin qaban wishi walwallummaa sangartanii maaliif silaa wallee isaan wallisan kana beekumsa ifiitiin ifiif itti yaadanii ifii barreessanii ifii qindeessanii yedaleessanii qindeessanii dhiheessanii nama dandeettii cimaa qabu namni waan akkanaa barreessu namni wallee akkanaa qindeessuu danda'u duraanuu yaaddawee barreesse saba isaan ganu. yoommoo namni biraa barreessee itti kennaa jiraate yoo namni jee haasawaadhaa ture duraanuu namaatu wajjiin haasawaa ture akka maayikiraafonaati bakkuma itti gartee itti toltetti achi maqaa jechuudha. walliftoonni keenya irra hedduun akkana hedduun isaanii awwaanii for too many reasons maqaa namaa kaasuun barbaadu. walliftoonni keenya kaleedhaas wallee qabsoodhaa irra hedduun kan wallisaa turan for a business wallee bilisummaan keessa jirtu wallee gabrummaa balaaleffattu anuu bitu malee biran kutu anarraa eegali biteetiin dhageeffadhaan jaa hamilee isaa eegu osoo hin ta'in mooraalitii yaa'u jaaruudhaaf anis ni bitadha huudin ni bita. bar walliftoonni Oromoodhaa irra hedduun bar walliftootaa miti irra hedduun quuqama sabaa qabaachuudhaa fi sabboonummaadhaan ol kaafnee goota keenya ifirra keenya malee irra hedduun bar yooni artistoota biraatii wal maddii qabde sagaleen isaaniitis dandeettii isaaniitis dilasii miti garuu gootan keenyaa jennaan maaliif humna hin qabnu selebiritii ta'uu hin danda'an hanga dandeenyutti nuti hiyyummaa kanaan isaan kana dhiibnee maallaqa waliif baafnee itti kenninee gaafa waltajjii isaanii namni seenneef horii waliif buufnee hoodhaa keessa keenyee wanni goonuuf hamilee isaanii kana eeguudhaaf. arra ani walliftoonni garii yoo ganee diinaggale aayidan qenyim maaliifi kaleedhaas CD wanni baasaa turaniif wanni jecha Oromoodhaatii fi bilisummaa keessa buusaniif bizinesaaf ture malee sabboonummaa lafa irraa burqiteef hin turre jechuudha. kaleedhaas Oromootti faayidaawan dhugaadha waan Oromoodhaa gaarii jan Oromoonis irraa faayidoo itti isaanis itti faayidaawan kan lama dubbiin. arra garuu nama Oromoorra wayyaadhaa fi harkatan nama sabboonummaa Oromoo kana caalee fi waan Oromoon buuftu kanarra waan wayyaa kennuuf gurkatan yoochi dhaqaniis aayidan qenyim kanaafuu ani walliftoonni biraa deemuu taa'u yoo dhaqee bilchiginaa waatti keente lafa fudhatanii horiirra harkachuu horii keenya diinii uffachaa jira haa fudhatanii garuu gaafa addeebanii Oromoo tana xiqqeessanii ifiin madaalanii yoon an jiraadhe Oromoon ni jiraatti yoo kun hin jiraanne Oromoon hin jiraattu gaafa jedhan that is crime. ummata Oromoo irratti yakka dalaguudhaa waa'ee Oromoodhaa wallaaluudha. Oromoon artistoota xarraqqee dheengaddas bee ulee qabee horii hodhaan hin dammeessin. kun hin dammeessin. Oromoo kun hin dammeessin. Oromoo kun if hin barsiifne. akka waan Oromummaa artistoonni nu barsiisetti lakkaawinaa. artistoota qaqqaalii jira.
artistoota qaqqaalii dhugumaan qabsoo tanaaf cilaawee dabree jira. Maybe isin kanan beektan tajoollee dhammaan tana qoonqoodhaan olii gad areentuni seenaa artistoota kanaan beektan ta'a. Maaliif dheengadda ulee qabdanii horii eegaltan? Ulee qabdanii olii gad horiiwwan beekaa hayyuu yookaanis goota naman goota. Artistoonni goonni ni jiran. Jeeyni ni jiran. Qabsaa'onni jiran. Warri qabsoodhaaf dabre. Kanaafuu take it easy karaa biraatiin jara keenya sakalee gaafa abbootiin teenya dhumtu gaafa abbootiin teenya qabsootu idan yaadaa ture. Ani caffee raamis abbaan kiyya warra qabsoo irratti wareegame keessaa. Abbootiin teenya gaafa wareegamtu maaliif wareegamtu beektanii? Democratic Republic Oromiyaa jaaruu abjuu jettuuni wareegaman. Democratic Republic Oromiyaa jaaruu abjuu jettuuni wareegaman kumaantamaan. Lubbuun dilli gobeelli keessatti baate sun lubbuun dilli baddaa fi gammoojjii Oromiyaa keessatti dhangalaate sun lubbuun haati ilmaan guutuu dhabdee kophaa manatti cufatte sun wanni baateef Democratic Republic Oromiyaa jaaruudha. Oromoonis akka ambatti biyya qabaattee biyya ifii jaaruudhaaf lubbuun dilli sun onnattee wareegamte. Meedhaa phaawwansi himaa. Ara mariin ta'e jabduudha irraa hirmaadha. Karaa bilbaatiin booda irraa hirmaattanii gaafaaniin hulaa isinii banee duuba lubbuu dila san wareeynee lubbuu dila san awwaallee gootan dila san gubbaan tarkaanfannee aalii maatii teenya irratti awwaallee booda kana numaatu haala yeroo addunyaatii wajjin deemuudhaafis tahee waa irra caalatti dammaynullee waan san dhiifneeti Itoophiyaa fi Oromiyaa idduutti rarraanee jirra. Itoophiyaa fi Oromiyaa idduutti rarraanee jirra. Hayyoonni keenyaas rarra'ee fannoo jira. Nutis rarraanee fannoo jirra. Nuu fannoo jiru kanaatu if miidhaa jira. Dhaabbii takkarratti dhaabbii abboottan keenya irratti wareegantan Democratic Republic Oromiyaadhaa jaaruu san irraa mayneeti Itoophiyaa ambiti jaarattetti rarra'aadhaa jirra. Waan arraasu ka gara dhageeffadhaa. Itoophiyaa tan Oromoon hin jaaran. Itoophiyaa Oromoon hin jaaran. Itoophiyaan akka Oromoodhaaf taatutti hin jaaram. Itoophiyaan Oromoo xiqqeessuuf, Oromoo billeessuuf, Oromoo dhabamsiisuuf, Oromoo hiyyoomsuudhaaf Oromoo irratti dhaabbatte malee Oromoodhaaf hin dhaabban. Kana nuun dirra walii galle. Itoophiyaan warri Itoophiyaa tana jaarate Oromoon akka keessaan qabdu. Warri Itoophiyaa jaarate akkamitti Oromoodhaan billeessinaa, Oromoodhaan hiyyoomsinaa, Oromoodhaan dhabamsiifnaa, akkamitti ummata kana billeessinee lafa isaanii tana qabannee ergannee jiraannaadha. Wanni Itoophiyaa tana jaarataniif akka gartuu wadda. Nuti garuu kaayyoo amata 50 abbootiin teenya irratti daaraa taate kaayyoo amata 50 abaaboon keenya irratti daaraa san dhiifneeti dhiiroo irra wayyataati jennee osoo humnaa utti hin qabne Itoophiyaatti rarraanee Itoophiyaan fanniftee nuun taadhaa jirti. Itoophiyaadhaatu fannisee nuun taadhaa jira. Arra hayyoonni keenya Itoophiyaa fi Oromiyaa idduutti mormii kaasaniitti waliin oodanii ta'an kun fannoo jiraachuudha. Fannoo jiraachuudha. Itoophiyaa fi Itoophiyaan teenyaa miti. It's not ours. Nuti hin jaarre. Akkatti ijaaramte hin beeyne. Seenaa siidhaan beeyne. Seenaa Itoophiyaa keessaa Oromoon qoodan qabdu. Aadaa Itoophiyaa keessaa Oromoon qoodan qabdu. Afaan Itoophiyaa keessaa Oromoon qoodan qabdu bara. We are not part of it bara. Yooni reality laalle. We are not part of Ethiopia bara. Yoo dhugaa jirtu laalle. We are not part of Ethiopia. Itoophiyaa keessatti afaan Oromoo kan aan dubbadhu kun kabajaan qaban. Aadaan Oromoo ta'an ka anu fadhu kabajaan qabdu. Maalummaan kiyya kabajaan qabu. Maqaan an qabu kabajaan qabu. Akkaan itti deemu Itoophiyaan fakkaatu. Oromoodhaa fi Itoophiyaan takkaa wal fakkaatanii hin beekan. Maaliif nuutun jaaratin? Nu balleessuudhaaf jaaramte. Realitii kana hubachuu dadhabneeti nutummaan hayyoonni keenya ifrarraafnee Oromiyaas achi keenyee dhiifnee lakki Itoophiyaa fannifamnee Itoophiyaatti rarraanee warri Itoophiyaa qabu gaafa nuti Itoophiyaatti rarraanuus lakki Itoophiyaan teessanii miti gaddeebi'a.
isin maal faayidaa qabdan isin duraanuu ergamuudhaaf taatan malee bilaachuu Itoophiyaan intilaallaachuu wanni nuun jechaadhaa jiran yeroo ammaan tanaa kana inumaa jettee Itoophiyaa hin jettanii ምን ታውቃላችሁ ስለ ኢትዮጵያ በአንድ ቋንቋ ላይ በአንድ ሃይማኖት በረመከነ ነው ጅራ በአንድ ሃይማኖት በአንድ ህዝብ ኢትዮጵያ ወር ኡመት ወር ኖርዚዳት ወር ኖርዚዳ ኢትዮጵያ ተወልኛት ትግሬ ዳፊ አማሪ ኑትሞ ኢትዮጵያ ኢሳን ኡመተንተና ካን ሁምና ስትንቀም we are powerless ኦሶ ወራን እንጃረቲን ስላ ወራን ጃረኔ ሁምነ ቀባኔ እሬ ቀባኔ ዱበኔ ኑራ ፈካት ቶልቱ ሃሰዋን ድድሞ ሁምናን ቀበኔ ኢትዮጵያ ሰን ኢትዮጵያ ኮሎኒ ንገዱፍቴ ፍራ ካሱኒ እንደም ሲወም ነቀባን ሁምና ስትንቀምኑ ገሩ ከጀላስ ዲሳን ጅሩ ኦሮሚያስ አቺ ኸኘ ኢትዮጵያ ትፈንፈምነ ወር ኢትዮጵያ ቀቡ አረ ዳንኤል ክብረት ፋን ወኒ ገርቴ ኦሮሞ መታ ኸይሰዶኒ ሃዮት ኦሮሞ ዳ ምን ታቃላችሁ ጋላ መሬቱ ወሯል ማልጀኒ ድል ደመንኩኒ ድል በለፈ ሰላሌዳ ማለቀ ተቃንሶ በኒ ወላላ ኸኘ ራጉረንኩኒ በር ኦሮሞ በለይሱ ዳፊ አማስ ኦሮሞ በለይሱን በር አኩመ ኢትፉፈት ጅራ ህወዮኒ ኦሮሞ በለይሱን በር ከሌ ምንሊክ ቡቃሴ ጁልማን ፍጤ ቀሌ ማልጎሌና ምቲ አረስ ሲስተም ሰንጅጅር ሄቱማ ፌቱ ዋን አረቀ ሲከደኒ ሲመቸይስኒ ለፈቴት ራስ ኻሰን ፌዱ ማለቀ ሲድሮ ቀበይት ለምን ኸኝ ማለቀ ዶር ከምቤው አንተ ካም ሊደር ከምቤው ዶላር ሚሊዮን ተካይ ጃን አርከምቤው አውሽ አይሲ ሲገለ ቆቴ ቡላ ኸኛ ዮ ቀርሺ ኢትዮጵያ ዳ ሚሊዮን ተቁድረኻን ዋን አመተ ዲበታኤቱ መኛቱ ተፈካተ ህምቤ ኸዋይ ማለቃ ቆቴ ቡላ ሰላሌዳ ማለቀ ድሮ ገነቀኒቲ ሁኖ ከነ ሁንዲ ኸቲ ሁንዱምቱ ሳኬቲ ከነቀበዱ ማቲ ከፍዱ ዴሚ መጋለቲ ገሊ መነክሬፈዱ ጄቲ አማርቲች ዱፌ ግጥም ጉዴ ዋሴ ኢራፉረቴ መጋለ ገልች ሰላልቲች ጋፈ መጋለቲ ገለ ጋፈ መጋለ ደቄ አመት ተኮታዬ ዱሩይ ኢረቡሴኒ ፍጤ ኢልማን አርካፈጫኒ ማሎ ለፈኮጄ አስዴቤ ማለ ለፈኮን ራፉደኒ ጃስዴቤ ጀሪ ሲስተም ጅጅረኒቲ ሲስተም አኑት ተአቻዳ ጅረመለ ወኒ ምንሊክ ሆጀቻ ቱሬ አራስ ስፔሻሊ ለፈቱለማ ጉበት ዴማዳ ጅርቱ ሁን ሀቀጅሩ ለፈቱለማ ጉበት አማስ ማለቅ አንሱበኒ ቆቴ ቡላ ቱለማ ቀየሰ ራቡ ቃስኒ ማለቀ ይሮ ጥቁድሮ ቀበን ኢትፈካት ሚሊዮን ተካ ማለጉ ዳር خنتالتو جيسايف ቆቴ ቡላን ለፋሚቲ ኢልማቲክ ያፉዳ ጄቲ አኒ ገጠሪ ዳማሊን ጎዳ ከተመቲን ገላጄ خرفፍነ ሲቅ አመተኮ በነክሬፈተ ጅራት መነክሬፈተ አመተኮ ፍጅራት ገሩን ከምሳንጅር አመተከቦ ደለፋ ይያቴ ወዮ ለፈኮ ነራፉደኒ ነድር በዳጄ ለፋኻ ሲስተማኒ ኑተበቻዳ ጅረ ለፍቲ ኦሮሞዳ አራሳ ማማጅርት ሶ በከነ ኸይሰቲ ኢልማን ኦሮሞዳ በከነ ኸይሰቲ ድቢ ኦሮሚያ ዳፊ ኢትዮጵያ ጀቱ ከነ ኸይሰቲ የሮ ሁንዳ خራ ዲና ቁበላችሁ ሶንታኔ ዶጎጎረ ኑቲ ሶጀነ ጅር ካዮ አቦቲን ቴኛ አባበዩን ቴኛ ኢረቲ ዱምቴ ታ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦሮሚያ ዳ ሰንጃሩ ኢራ መቁ ኸኛቱ አረ ለፍቲ አረርጌ ዳ ጃንቶ ኮ መቃ ዱበቹዋን ማንተን አመ ጅጅገተ ኦሮሞቴ ኤኙጃ ኤንጃ ኦፒዲዮ ዳቱ 1992 መለተይስ የሮ ዳፍ መጋላ ቁስማ ሞቱማ ኡጋዲናታቱ ጄ ከመለተይስ ኦፒዲዮ 1992 ከነበይቱ ጅጅገበር ሴንተር ለኦሮሞ ሴንተር ለኦሮሞ ዳት ሰማልኒ ወራፐን አመጋሰን ህንዱበኑ አሲቃዳ ዱፌቲ ማንተን ድሬዳዋን ቡልቺንስ ኤፊቭደን የማሲ ጉሱ ቡልቺንስ ኤፊቭደን ራስገዝ የድሬዳዋ ራስገዝ የቴገለን አመ ድሬዳዋ ዳስ ነምኒ ኸኛ ሱትመ ከይሳባቲ ነምኸኛ ከይሳጣዋ ይስ ከይሳባሳዳ ድርአንተ ሶማሌ ቹዳ ማልቶፍ ለፍቲ ወሎ ጉባ ከናን ተአማራቲ ፊ ትግሬን አዳም ፍረቴ ራያ ሰንቱ ቀባ ዱቢን ኩን አማስ ዴማ ጅርት ስላ ካዮ አቦቲ ቴኝ ኢረቲ ወሬ ገምተ ተኸሌዳሰን ኦሮሚያ ብሊሳ ብየጎኔ ዲሞክራቲክስኔ ኢጃሩ
nutis biyya qabaachuu sanii sila deemne oromoon arra bakka kana hin jirtuu jeetii yaada maaliif eertiraan bilisoomtee irra hiyyoomtus maal jettus biyya kophaadhaa qaban nuti garuu xawalwaalummaan keenya Itoophiyaadhaa fi Oromiyaa hedduu xawalwaalummaan hayyoonni keenya qabaachaadhaa turan fannifteeti fannotti hambiftee jechuudha. Okay. Fuuldura amma akkaataan itti deemnu kun ammallee mooraan teenya har tokko cittee tokkoomaadhaa hin jiru. Namni waan guddoo gaafa waan xiqqoo barbaaddu waan guddoo gaafattee waan xiqqoo horkatta. Waan guddoo gaafattee waan xiqqoo horkatta. Nuti waan xiqqoo daawwachaa jirra waan Itoophiyaan barbaaddu waan silaabar Amaarriinis fedhu tokkummaa Itoophiyaadhaa waan Tigreenis fedhu waan hundi fedhu bargaafanne. Lakki ta Oromiyaa sura haftu Itoophiyaa ummatan isin hojii qabaanna Itoophiyaa isin hojii jaarra Itoophiyaadha isin wajjiin guddifna Itoophiyaatti nu hammadhaadha afaan keenyaas Itoophiyaa nu godha nutilleen Itoophiyaawii nu godhaadha aadaa keenyallee aadaa Itoophiyaa keessatti dabalaadha jennee barmaantana tarraa laaftuudha tarraa gadii gaafanne jechuudha tarraa dhumaati gaafanne nutilleen Itoophiyaa nu godhaadha nutilleen Oromoo Itoophiyaa ta'uu barbaanna aadaa keenyallee aadaa Itoophiyaa keessatti nuuf dabalaadha afaan keenyaas afaan hojii Itoophiyaa godhaa jennee achi keessattillee fudhatama arkachaadhaa hin jiru adeemsi keenya katti aanu maal ta'uudha qabaa asirratti gaafa yaada kennatan silkii dhawaa yaada kennattanis asirratti yaada kennattanii silkii dhawaa hubattanii randeedha yaada kee hubattanii yaadni kee isinii galee warri hubattan silkii bilbilaati adda baasaadhaaf wali ajannaan keenya kanaan deemuudhaaf ta'a yeey halo salaamu alaikum waalaikum salaam ana kareebsi bilbilee bareechoo buleetti Kanaadaa irraayi ayyee walisu yaanni kiyya kun waa'ee uummanni keenya hidhatu laazimaadha hidhachuun barbaachisaadha garuu akka ati maalin beektu akka nu warri waliin beeknu gaafa deengatti silaa uummanni hidhatu warri kun Somaalee taati jedhu warri kun ammoo Siiriyaa taati jedhe jara lachuu warri dubbate atuun beekaa maqaa dha'uun akkasuma barbaachisaa miti achi asis akka ati beektu waraana alatti hafee amma loluu kana deengadda leencoo lataa gaafannaaniin waraanni yoo galin shiftaa jedhee itti murteessee yaadata yoo dhabeessee waan ta'anii. Kanaafuu uummanni keenya akkamitti hidhata burjaajawa kana keessa jira dhaabbiin filaafisaa dhaabbattee yookaan akkana jettu taate akkamitti hidhata jira hidhachuun laazimaadha amma lola malee uummata keenya wanni isa baasu hin jiru bakka jiru hidhatu wanni isa baasu hin jiru garuu burjaajawa kana keessa maal yaada qabda akkam godhuu danda'an uummanni keenya kanaaf yaada akka kennituu fedha ka itti aanu ammoo kanuma walitti qabatee uummanni keenya walitti halkan itti duudanii tokkoon gadi baasanii fukulan kana maaliif jal'isa qabalee akka jiruun gabbahuu qaba gabbahee ala buluu danda'uu qaba habitate meeshaa isaa mana kaachuun qabu itti seenanii beeraa ijoolleen cinqamtee siidee fuudhuun malaa eegee hidhate halkan ala buluu qaba isaan seenan isaan shiftaa namni harka halkan deemu shiftaadha iyyuu waraana mootummaatii miti seerillee san dhooguu self defense wanti isa dhooguun jiru uummanni keenya gabbahee irraa dhooguu danda'uu qaba halkan guyyaa dalagaa danda'uu guyyaa yoo dhufan guyyaa ragaa seerillee san dhooguu warra halkan yaa uummanni akkasitti gamaa gabanaa waliin bahee irraa dhooguu qaba kan jedhu yaada qaba fayyaate waan akkanaa kana keessa nu dabarsaa galatu thank you fayyaate galatoomaatis achumadhaan figaa silkiin tuqamtullee dhaguu karjee tuqamtu waan sini ajaa'ibaa bihana silkiin tiyya 4-2-9-9-9 4-2 nam tokkotu barreessi jiratti 4 takka jee 4-2 9-9-9 wanni gurbaan ammaan tana haase ayyee Saudi Arabia halo dawleen dubbatu
wanni gurbaan ammaan tanaase akkuma toggonoota keenya irraa hukumti amantii qabaannaa. Halo. Ya. Arkabun. Arka isa walfuun walun garree. Ituufi. Naguma. Mirqaan atuufi ituufi. Bar kuma lama saddeeti qabee wal beennaa hin jedhe. Nagaa jirtu hin jedhe. Kan hin jedhe. Warri WhatsApp indolina. WhatsApp yoo dawwaltan bilooki sin godha. WhatsApp miti kun. Lakki khayniin beeka khaytii miti lakki warri biraatiin baana. Warri WhatsApp dhaa indolina. Yoo dawwaltan bilooki sin godha. WhatsApp silkumaan directiin haa dawwalaa dandeenyaan. Ayyeetuuf. Maal jechuun barbaade kan Oromoof Oromiyaa diigee warra garaa buludha. Dhuga. Uummata garaa bulu kan akka saree waa nyaata jala buusnaan waan isheef ta'u goonaan makiinaa tokkotti laannaan qabsoon dhume. Dhuga. Warra akkasiidha kan Oromoof Oromiyaa gargar diigde. Dhuga. Tokko gaafa jijjigaan waa'ee jijjigaarooti kaaste jijjigaan qaama Oromiyaa ture. Dhuga. Mooyyaleen qaama Oromiyaa ture. Harar qaama Oromiyaa ture. Finfinneen Oromiyaa ture. Kana hundumaa kan dabarsee ormatti kennee orma fidee irra qubachiisee kan ormaa godhee harka rukkutee fi itti kenne Oppiidiyoo. Dhuga. Kanammoo kan gochuu danda'u uummata Oromoo kanammoo kan ofirraa kaasuu danda'u nuyi oduu nutuun ta'in odeessinee irra waggaa 27 Oppiidiyoo. Achuma boollatti ishee gashuu qabna kan tuuta. Akkas. Hinduunee dhabamu. Tarkaanfii dura Oppiidiyoo irraa eeguu qabnee Eeyyeen. Akkas. Malee jijjigaa kan keenya amma dhuftee achumatti akkas nu godhaan rarramu amma dhufee. Fayyaadee jedhan kaasan nu biraati. Tole. Halo. Ya. Halo Sofe. Abo online betan. Eenyu jira? Abo wani nanda madu namni keenya bikka jirani. Hatta hidhatanii lafaa haan jarriin lafa jalatti hidhatee jira lafa hunda lafa qabatanii jiran Suudaan yoo jiloolaa banamuu deema jedhanii meeshaa urguddoo hunda fe'atoo deeman Itoophiyaa keessa lafa tana duwwaa godhaneetiin lafa qabatu deeman uummanni keenya bitta jiru hidhatee lafaa ka'u kanuma wanni gabaabduu na yaan jiru. Thank you. Kanatti na dhaammadu taan na jabaadhu. Thank you. Osoo namni laayinii yuutii osoo harkanii dawwala ayyee. Jara keenya namoota garii guuniin dawwaltanii zaasii gabaabsu hammeenyaaf yookaanis wanta osoo hin ta'in akkas na wadha. Halo. Waalaikum salaam. Ande Minnesota irraa bilbilu jira Idris akkam fayyumaame. Naga. Laali waan gaarii irra jirtanii hedduullee dhageenye waanuma fiilingii qaburraa xiqqoo dubbadha waan nama kennaatiif. Ayyee. Waan biyya kana keessatti ta'e waan namicha kana George Floyd. Agartee biyya keenyatti hiriira nagaa jedhan. Hiriirri nagaa kun Martin Luther kaasiin dura inni sloogaanii isaati. Dhuga. Duraachi isa jala deemaa dhaqee isa jala deemaa nagayaan hiriira godhaa homaa wanni isaa deebi'aa jiru hin turre. Dhuga. Amma they flip that over they come back to Malcolm X deebi'an. Fire with fire. Dhuga. Laalamma silaa namicha kana ajjeese suu hiriiruma nagaatiin deemanii hin hidhamu. Dhuga. Obvious waan argaa turre as Minnesota galaa. Yaa. Garuu gubuu eegalanii bakka adda addaatitti agartee istoora guddaa kanan gubanii poolisaan face to face wal falmanii namicha right away hidhan. Dhuga. Namni keenya waan akkasiiti. Laalamma biyya keenya fudhatte Tuqurambasaa hospitaal jechaa hospitaala guddaa. Dhuga. Haga diinni kee achi seenee intala san fakkaattu ajjeesu alhamdulillah jedhanii ta'an. Dhuga. Harar keessatti Muhammad Mustafaa Allah iraamu rabbi rahmataa godhu maraafuu haga akkas godhanii marafan. Dhuga. Anka jedhu wake up calling nama kennaa kun yoom enough ta'aa kana bara. Amma nuti bara waan dandeenyu wanni godhaa jirru wake up callidha amma wanni ati silkiina dhooyitee ana haasawaadhaa jiruuf iyyaa jirru ati sama dhaabsite dabarsitu wake up callidha uummata keetiif. Oromoodha Oromummaa siquuqee dubbatta. Dabarsuu barbaadu. Yaa. Qabeenya yoo taate qabeenyi keeti. Dhuga. Bareedinni keeti lafti teeti ka biyyi guutuun irra nyaattee irra gabbattee lafa keetiis ajjeesaa jirtu. Dhuga.
ati yoo taate gandarra deemtee kadhattuun Finfinneetti, Adaamaatti, Baaleetti, Hararitti kadhattuun nama kenna. Dhuga. Kasumunaaf birrii takka sii kennu warra lafa kee irraa nyaatu warra naftanyaa kanatti birrii takka lama sii kenna lafa tee irratti. Tanuma wanni garaa dhuga. Ihee lammaan jedhaa sanuu bar ihee lammaan jedhaa lafa kee irraa nyaataa lammaan isin jedhan. Dhaamsin homma qabnu ummata kennaaf. Isin gaya. Ruuyin akkanaa nu dhuma du'aarti ba. Dhuga. Namni manattu duuta manattu ciftee duuta. Bayee galuu nu amma riskii ta'eera biyya san keessa. Dhuga. Warri amma garaaf akkana ol bayee amma amboon guyyaa guutuu akkana iyyaa oola. Dhuga. Nu gurbaa sirbu kana maqaa isaa maa dhooftanii fi gurbaa nama Ijipti nama ajjeese kana. South Africa je. South Africa. Baalatara inni ummata baalataraati akkuma jirra isin dura ummanni kun nun jedhaa bayinullaa jennuun is not shame is what we are waan arguu jiru san. Oromoon ka'een falmachuu qaba. Dhuga. Dhugaa siin jedha saniin du'inaa. Kabilisa nama baasu qawwee hidhatee. Dhaamsa kee dhaguu jiran dhaamsa kee dhaguu jiran. Anamma dhaamsa keetiin ummata hangaa jira malee dhaamsa kee uummanni dhaguu jiraati waliif dabarsaniiti fayyanaatee kabilisa isin baasu meeshaa hidhannoo guddaa isin hidhattanii miti tokkummaa keessantu bilisa isin baasu ganda keessanii araddaa keessanii ka'a nama isinii toluuf ka isin fixaaruun beettan akkas marrajaa ka kennuun beettan ajjeesaa isinuu du'aartanii ilmi keessan ilma isaatii gadii miti ilmi isaa dahaabaa miti keessanii wannaa ta'e fayyaa ta'e ajjeesi qali fayyaa ta'e anta qalii tan injuuti dhaamsa kee dhaganiiti fayyaa ta'e deeqaa ishee kenneeti deebi baahudho iyyee nagaa naa turbisa jee dhaamsa guu dabarfattan dhaamsa ana keessaan dabarfattan malee dhaamsa isin kennatan ani harkaan keessaa qabaa yookaanis dhibbatti naa ta'ee jira jechuudha miti wanni obboleessa jee ummanni Oromoodhaa hidhannoodhaan jabaachuu irratti walii gala hidhannoon ummanni Oromoo hidhachuu qaba namni dhuunfattis tahee gamtaadhaan yoo hidhate qofa humnata ummanni Oromoodhaa yoo humnate qofa diina ofirraa dhoorka kun shakkii takka illee hin qabu waa wal gaafannuu miti waan biraa waan garii waan sooshaal miidiyaa gubbatti hin jedhamne jira sani hello German hello Nuremberg German hello dhageessa yaa siin dhagaa siin dhagaa'eera hello dhageessa siin dhaga'ee kun dhugaa keetti eenyu caffee yaa na dhagaa jirta miti siin dhagaa jedhee baay'ee bareedaadha bishaan qabaafanii onlaayinii irratti bilbilaa inciccita fakkaata sagaleen gidduu gidduutti lakki incitu sagalee si biraa cufe sagalee feesbuukii cufe sagalee feesbuukii irratti xiqqeesse hello bahee jiraayyee South Africa hello yaa assalamu alaikum aliyali waalaikum salaam akkam jirtan mirqaadhaati sagalee si biraa xiqqeessite haase ayyee akka jenne wanni guddaan nadiif waa'ee bilbiqinnaa kanarraayi yeroo baay'ee jabbiloonni isaaniitii fi namoonni adda addaa kan isaan gartee goota keenyaa fi mirga dhala namaati jedhanii maqaa isaanii dhaadheessanii biyyatti galchanii nuun oduu adda addaatiin biyya shoora keessan kana jarri kun yeroo hedduu asoo isaanii irratti warri nuti dhageenyu akkuma Jawaaris jee baandaa waan jiru fi uummata Oromootiif akkas taanee nuti uummata Oromootiif akkana taanee nuti uummata Oromootiif akkana taanee jaa yeroo baay'ee uummanni Oromoo isaan akka ja'an san ta'uu jiraniif tokko nuti beekte dhuga immoo nuti eege taane nuti eege ilmaan Oromoo taane nuuf ta'utti jiran uummanni kun Oromoo biraa yoo baanan malee nun baanan maaliif naamusa isaanii qabatanii nurraa gadi hin teenyedha wanni guddaan hangaafii natti tokko mataa biyyaatti beekta fayyaate ulfaadhu ammallee deebi'i beeki yeroo hedduu
warri silaa waa dalageetiin faarfamu biyya takkallee warri silaa dhugaa qabu warri silaa ummata kanaan dhugaa sin lafee dalagee gatii argachuutti jiru gatii immoo ummata Oromoo dhugaa biratti argachuu jira bees warroottan gantuu yeroodhaaf jettee waan adda addaatiif fayyadamuudhaaf jettee jireenya isii tolfachuudhaaf jettee namootan gurguddaan silaa lubbuu isaaniitu jiraachisuun isaan barbaachisu isaan jiraachuun nu fayyadu warri isaan arrabsan immoo warri isaan san warri balaaleeffachuu fadhuu fi maqaa isaanii gadha'uu barbaadu san nuti immoo irratti qabsoonee jira kana dura dhugaa jirtutti himuudha barbaa'etti qabna jechuudha. Thank you so much. Fayyate. Amma immoo dhumarratti waliin jechuu barbaadu. Ayyee. warroottan gartee jabbiloota biltiginnaa warra baandaa yee afaan jaraatti fayyadamee nu warra soqon amma hasoonni an herreedduu waniin laalu gista takka gaafanii fi eenyu kana tanakaa baantu kana gaafanii isaati kas jettee isa dubbattu hedduu qoflaan na qaba sii galee maaliifi numaatu eega biyya galee afaan amaaraa hunda bareetii yallamii fi bafissum jechuufaa eegalee beektaa kana gaafan yaadu hukumatti biltiginnaa ta'uu isaa dibbaaf dibbatti ka waa'ee biltiginnaadhaa itti facaafatan dibbatti amaneetiin jira haa ta'u immoo uummanni warri taayyeetii fi taayyee danda'atii fi jarri kunii fi guutumatti jarri kun osoonii fi Oromoof akka ta'anii fi Oromoof bakka buuna uummata Oromoo barsiisuuf akkana ta'an uummata Oromoo maal waa jecha kana bicha akka nuun hin jenne barbaanna nuti fayyade nuti waan tokkoon isaan nu ta'utti hin jiran kanaafu maqaa fayyade daldaluun dhaabbatu jira kana bira kana fayyade barsiituun barbaada kanarraa nu waase fayyade dhaganii ulfaadhu thank you gal huguda waltan xiqqoo gaabsuudhaaf tafadha diiqaa takkaa isii kenne sirriitti cufurii waan dhagayuutu jira yoo dandeessan gabaabsuutti tafadha 42999 kudha takka 50 miidhaa badiiqaa laala kan okay deebisee wal eenyu Austraaliyaa Dogurans cufi Australia ranmi dawolto. Di kami kan asal jira. Okay, 28. Dawolto. Hello. Assalamualaikum Ali. Ya, waalaikumsalam. Ya tadi yang mang gawapsani yang turun nanjam ya polis rai. Wannan warbachi so amma yaro du alanan le o bonye social media kanarra amata dibbatu amma boda boyu didne mugale adda diina kenya fi fira kenya adda beene baram ni duga gudda sani tibitika sani gantu enyu oromo miti enyu oromo yada enyu oromo yanne adda barreji amma wangarte khuna nu jadu fi kana bisinna fi kana rahaso nu clear godanne jira kana wonde irratti amma xiyyeeffachuu qabnu akkamitti ummata badaa kana firraa garagalchina duga hayyoonni keenya namni waa beeku namni sammuu qabu namni dhala ilma namaatiif Oromoof yaadu abbootii amantaattis ta'e qeensootaas ta'e aktivistis ta'e hundinuu yaada bareedaa bilchaataa lafa fidee akkamitti dhukkeerraa kaafnee ummata kana yeroo gabaaba garagalchinaaf fala fidu malee booyaa ooluu raajii isaa fayyade thank you Aye. Hello. Yeah. Tapi orang sinje, ayam ni kia. Bersumman Oromo gana fago jirti fago nibeta. Mali fakate. Wari politika kultura saya ufanga Oromo karan denti motif tak kain kaban. Dua. Yo Ethiopia jala bulle ka jain ka tawlo taate akka sababiroti ada batani Amaara jala bulu ka ba malif afan Amaara gudisu ka ban ada Amaara gudisu ka ba Ethiopia Amaarumman baredi Amaarumman ijaramte ni beta akas dande nyuluti mata gudda mi damun dande lafarati Nitan adda si duranu lagi jira kanafu adani wal intan atimma yani khema tigawati daga yani khema gawati nutlaki Democratic Republic Oromia jaranna male Ethiopia nuntatu dami Thank you fayyate thank you okay Australia warra Australia suni اسمي لا خاسين كافتني اوكي
Hello? 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 Yeah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Jabbe akkam nagaa? Nagaa fayyaadhaati tuuf. Warreen WhatsApp dawwaltan dawlina. Yani normal waan dawwal. Simit. Okay then. Wannin dubbachuu barbaadu. Beektaa namni haasaa ol qabanii gad qabanii achi qabaa ooluun faayidaan qabdu. Wanni Oromoo sun nama Oromoo kana hundumaafuu galtee jirti jeen nama mul'ata beektaa. Gisee amma fakkeenyaaf gisee haasoo fa'aa haasonni wanni ati nama sammuu namaa ta'a keessa gisee haasoo gisee laayif kana haasoo waa nama barsiisaa deemtanii mi. Wanni ati haasaa deemtu fa'aan yani Oromoon tuni ilma gaafa ati waan qawwee sana fa'aa kaaftu namni yaada namaa ka dhufaa jiru kanarraa Oromoon bakka deemu jirtu ni beektu. Oromoon uummata akka hin qabne amma waan takka. Qawwuma. Amata afartam amata soddom Muhammad diidamii beeka qaamsa Oromoo tana hanga jaluma yaanu jechuun shufeera hin qabdu makiinuma shufeera hin qabne beekta. Amata shanan kana dura gaafa warri amma lafaa kaanii OMN dhaabbate booda Oromoon ijita argattee waan takkaan agariin nuti agarre beekte. Shufeerri qawwee maaliif hin jirre shufeerri qawwee nama. Amma ni jiran. Eessa jiran? amma warra wobo warqabu jira warra gaare jiru warra diina dhawaa jiru warra abiyyiin irraa buhaa jiru jira warra kamarroodhaa warra zoonii kibbaa keessaa diina barbaadeessu jira miti isaan kana oromiyaa guutuu waliin ga'u. Wobo san taa'e gadduma keessattuu namni woboon maan jaaramne ganda keessatti qawwee sun that would be next step tadaga ammoo itti aantu step itti aantu kanaati fayyaa ta'e. Maallaqa ni kafallaamee karaa nu baana akkana wannummaan amma haasawaa jirruufu waan saniif sammuu namaa brainstorm godhaa jirra ammaan tana waan saniif qopheessuudha. Waan tana qacaaloon nama keessa gabbuusaa yaa akhi namni Oromoon qawwee achi wani nama Oromoo bilisoomsaa. Akkas. Inuma jiru. Abshir. Hello. Atlanta. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Akkam chaffee nagaa. What's up? Nagaa wallahi. Jaabota dura dhiifamaan jaalamaruu gaafachuu barbaada. Hayyee. Namticha wasaka kana gaafanni dura qabate nama seetiin maaliif hin galle jee isa hamachuu ture. Dhuga. Anis akkasuma. Arrammoo laakiin obboleessa kiyya narratti qaadhaa dhiifamaan gaafachuu barbaada. Walumaan gaafannaa ani gaafadhe. Waan inni qabsootan irra cichee akkasitti hafeef. Arra silaanni sani naafin kabajaan teenya nurraa dhumtee turte. Dhuga. Dhibbatti. Kanaafuu ta duraa dhiifama isaan gaafadhaa yoo na dhagee qilleensa irratti yaa obboleessa kiyya dhiifama naa godhiin jaan. Haa dhageeffata hidhaga hopefully dhageeffata. Talammadaa waan nu gootu. Hayyee. Yeroo hedduu asirraa gorsa nuu kannitaa. Dhuga. Gorsinis qiyaasa qaba namni qoonqoo soggoo nyaatu qiyaasa nyaata. Dhuga. Kaashaafi achirran nu baniiti yeroo hunda yeroo rakkinni jiru. Yaa. Sitti erginaa ati karaa rakkoon sani uumamni keenyatti bahu nu ergiin. Maalti fakkaata? San fuuldura qopheessin fuuldura hayyoonni Oromoodhaa irratti maratanii karaa itti uummata keenyattiin hidhachiifnu fuuldura haasofna fagoodhaa miti dhiyootti. Waan dhaabbata akka nu gootan barbaada waan haasawaa fi haasawee burraalee dhaabbannu miti yeroo ati sagantaa kanarra hin jirre nama bakka kee bu'ee akkana dalaguus godhii kaayi. Kanaafuu si hojii jirraa waa hundaa'uu jabaadhuun sin jechuu barbaade. Thank you fayyaa ta'e. Nagaan naa turii galatoo. Okay fayyaata bilbila warri eenyu tokko kan itti dhaabamma. Kanadaa namni Kanadaa dawwale eenyu. Edmonton. Lakkoofsa namaa keessaan qabu. Silkii amma dura seetaap hin goone. Nambarumaan itti naqe malee warreen saaba kiyyaa warreen silkii keessan qabu yoo dawwaltan in case lakkoofsa keessan beekuu dhabuudhaan malchiisaa kana lallaalle. Ijoollee wal beeknu. Hello? Yeah. Thank you, finally. Huh? I've been trying since yesterday. Really? Oh, yeah. Hayyetti tuqe hayyee. Akka fayyaara baay'ee galateeffatu garuu qawwee maroo jaartanii baay'ee isaanii wajjin dhaabachuu qabnaa karaa nu banii caffee we support you we love you. Thank you so much. Thank you. Oromo, please
stop talking bakka kuni umata uqaba namichi kuni tun jabatin ka'a dammaqa please ka'a bakka kanuma jechuun barbaadan keentu fayyate lakkuma nuti turnuun the longer we wait the stronger they get kan dagatina hanguma nuti turru hanguma nuti lafarra harkifannuuni nuti laaffachaa deemna mootummaan kun jabaachaadhaa deemti jechuudha. Hello. Hello. Chafe. Yeah. Okay, liner is Tommy. Yeah. Okay, one in jechu barbado media kan ke kun free me. Yeah. Bilash. Okay. Wani taka ani argite nama yani taka ni kabu. Guyyaa tokko osoo jaalmarroolee nuuf dhiyeessite gammachuun qabna miidiyaa kan kee kanarratti. Lammaffaa yaada fudhataa jirtu kana keessa yaada generation amma haaraa dhufaa jiru kana immoo hammaan guddootallee fudhatuutti hin jirtaati. Maaliif jennaani yaada tokko yaada bilchaataa akkamitti akka of dura deemnu waan akkana nu baasaa jedhu kana maanguddoonni yoo maal jechuutti jiran. Sadefa wobo yonin gargaraa wajjin dhaabbannaa waan dandeenyu yoo hajennu taate hangam takka irraa amantii qabna millolla jenne biyya wobo waliin yoo kaane yeroo dheeraa nutti hin fudhatu bilisoomuudhaaf garuu ammoo hangam takka amantaa irraa qabna Salman jedha fayyade gaafi bareeddudha kaasame wanni bilisa dubbate gaafi an deebisuun ta'u miti gaafi woboon deebisuun deessu gaafi warri waan kana dhageeffatan viidiyoo kiyya hedduun dhageeffatan warreen jaarmee kanaa wajjin jirtan warreen waraana kana hogganaadhaa jirtan biyya keessaayis biyya ollaatiis hedduu dhageeffatan deebisaa kana isinii kenna an garuu waan takka wanni dubbadhu wanni dubbachuu danda'u woboon abdiidha qawween yeroo hundaahu murteessaadha qawwee san dha'uudhaaf woboo jaaruunis murteessaadha woboo jaaruudhaaf woboon jaarmee caasaa hoggana qabaachuudha qaba hoggana ammaan tana jiru hoggana woboon qabdu kanattis faayidaa murteessaadha lolaa jiranii maal godhaa jiran kajuu waan godhaa jiran mootummaa Itoophiyaa irraa dhagaadhaa jira isaanii miti mootummaa Itoophiyaa irraa dhagaadhaa jira waan isaan godhaadhaa jira woboon tarkaan fudhachaa jiraachuu waraana isaanii madeessaa jiraachuu ajjeesaa jiraachuu booji'aadhaa jiraachuu marroo nu himaan jiru yookaan waraanni nu himaan jiru mootummaa Itoophiyaadhaatu nu himaadhaa jira direct or indirect waraanni mootummaan Itoophiyaa karaa gujii ergitu daaraa ta'eeti qullaa makiinaan deebi'aadhaa jira kan uummataatu harkee nutti himaadhaa jira makiinaan karaa wallaggaa waraana fitee dhayxu qullaadha reefa fitee deebiti yookaan duwwaa deebiti kana ummata harkee nutti himaa jira mootummaa Abiyyiitu irraa bu'aa jira woborraa halkanii guyyaa ka bu'aadhaa jiru woboon bu'aadhaan jirtu mootummaa Abiy hoggana biltsiginnaadhaatu zalaalam kaboo isaan dhageenya takkaa woboo boochu woboo mootummaa akkana nu godhe takkaa dhageen beekon garuu taayyee danda'a Abiy Ahmed ka shiftaan shedee nu fixe namni yoo woboon tun laalessuu baatte silaa mootummaan hin dubbattu beekadha gaafa mootummaan as baatee dubbatte woboon mootummaa tana qunxuuxxee kan laalessu jirtu akka laal wanta tidhibu jirtu beeka hubadha kanaafuu waan garii himuu dandeenya yaada gurbaan kaasirratti hin dubbadhe yaadama gurbaan kaasirratti hin dubbadhe mee warri woboodhaa suni abdii hangam takka irraa qabaannaa hagam takka fiixa nu baasu jettee yaaddaa maaliif karaa miidiyaa keetii marroo nu fiddee isarraa daayirektiin dhageenye waan jeefin kana dubbadhe warri jaraa jiru sagalee kan dhagaadhaa jira maybe marroo nu mataan isaa dhageeffachuudhaan malchiisa ani dhugaan ragaa ba'uu fi ragaa bahe malee thank you hello waalaikum salaam aboo namni keenya irraa walaa jirtu kun isiiraan kaasaan abuu booda hello ana kana daran si dawwala ani amatan sodom midara to kampanye ti wayin si ame dage bode ngada guban turre
jechumaan dhaggeeffamanii yaadda kan kanneen. Hayyee. Ani waniin si jamu joitiin si beekaa laal mee wajjin Oromoo tanaatu ma'aanaa bilisummaa mi'aasan beekna malee nuti nama mee seenaa takkaan siimaan nama dubbata kan keenyanii lola maqdishoo gidiyaabaarree jabaa guyyaatti koo keessatti qabsineeti mootummaa sun jaarimne guyyaatti koo keessatti achirraa meeshaa bineeti jijjigateenyu jijjigachitaa uturree digalteen. Dubbiin hoggantoota Oromootiitutu hin muratiin malee Oromoo tanaan mi'aa bilisummaa waan taasisu beekne malee. Amma duuba amma. Jaaruu malee kaisaabee akkasuma. Okay fayyaate. Oromoon ammaan tan hoggana murataa ni qabdi hoggana waraanaa murataa ni qabdi hoggana marroodhaa miti warra marroo oliidha jira warra ajajoota marroodhaa jira warra ajajoota marroo leenjisee wallaggatti ergee jira. Marro is not the top leadership in Wobo. Akkaan dhagootti warri akka marroo kun ka jalaatu kan hangam takka jabaatan warri marroo leenjisoo hangam takka jaboodha. Kana yeroo hundaa'u we have to remember this. We have to know this. So ammaasi jabinni waraana keetii yeroo hundaa'u sirra si murteessa. Nuti jaboodha. Nuti jabeessinaa. Murteessaan nuyi. Yoo nuti jabeessine yoo hawaasni isaa duubaa jabaate yoo hawaasni hamilee kenneef dinagdeen duuba dhaabbate wal'aansa cinaa dhaabbate nyaataan cinaa dhaabbate waraanni maan jabaan Oromoon biyya keessaa aartee jirti bar waraana ijaaruu waan guddaadhaa miti jira keenya waraana ijaaruu waan laafaadha akka waan guddaa goonetti laaluun qabnu waraana amma tokkotti waraana Oromoon miliyoona ijaaruu dandeessa Oromoon miliyoona tigalee yoo itti yaadde lafa Oromoodhaa lafa badhaatu ba'aa buhii baddaa gammoojjii qabsan keessatti waraana ijaaruun hedduu laaftuudha. Halo sirkiin tuttuquu illee taatu. Halo yaa Majid. Sagalee tolchoo sagaleen tuttuqoo badduudha. Halo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yaada fayyadatu ni dandeenya. Akka gaariitti. Oromoon jeenummaan dhabne uuma gabaabduu mala maal hima? Yaada gurbaa dura jehee saniin deeggara. Yaada gurbaa amma jehee kana? Yaada gurbaa dura jehee eenyu amannaa? Kanaafuu Oromoon wayita nuti injifachuu geenye biyya qabachuu geenye hoogganni keenya durraa eegale nu gurguruu eegale. Hawaasa nu seenee bal'ama nu seenee nu tanii isin gurguruu bilisummaa akkanaatiin isinii baasa jedhu wayita keenya takka. Hundinuu Itoophiyaa keessaanii waa harkannaa jee yaada. Oromoo taanee Itoophiyaa qabannee bulchinaa namni yaadin jiru. Oromoo taanee foxxooyineef bulchinaa namni yaadin jiru siigalee. Kanaafuu hoogganoonni keenya hangam takka murtii dhugaadhaa ballama dhugaadhaa sun wa'ada hiikanii wa'ada wana jaan tanuma yaadni hoogganoota kan baante hoggana galeemma karaa qabsoo nagaa godhaa jiru kana moo hoogganoota gaaratti hafee qabsoo godhaa jiru waanta kan baante. Hagale kuni warra jalaaba nu geesse kuni gurguramneeti kana jalaa deebi'uu barbaanna. Haya. Kuni already gurguramnee jirra nuti maanta afeera midraaf yartuura baadiyyaa midura. Hayyee. Harree fi loon hoggaa gurgurtanii hoggaa namni tokko bitatee biyya biraatiin geesse beektaa waa dura haayeetu sossobee baatii lama hadarraa gadi lakkisuuni beektaami. Dhuga. Hoggaa baatii sadii leenjisee if barsiisee shuruftaa isaatiif maarra isaa if barsiisee booda beektaa horii kana gad lakkisiisan booda isa baratee achi hafaa. Dhuga. Yookaan wadalli si jalaa badee gala jechuu. Yaa. Amma nuti gurguramnee jira tara 5 fi tara 6 gurguramnee already gurguramnee jira ammoo jalaa deebi'uu feera hara biyya teenya. Akkas kana oliif galla fayyade. Kanaafuu waan abbaa kana nu gurguree biichi wanjala hin himnu gurguramnee jira garuu maroo na mucaa dardaraa kana waan inni dalagu jiru waan bareedduudha waan hariifa dalagu jira akkuma ati maanta reefuun tana himteeti rabbi siya habajuuti siya wanajuuti akkuma reefu himteeti miidiyaa mootummaa naannoo himu jira abii dalagaa naannoo himu jira. Akkas.
mujirra kana ta'uu jirra la kana nu fixanii isaanuma nu mujirru gaageeti waa maroo nuti mutin jiru fi golichi dengeeti akkas garuu golichi dengeeti fi maroon kun hangam takka muratanii dhuguma sun akka elemo kilisuu ta'uu deemamu moo akka ummata kanaati isaaniif waggaa mama baajeta harkatanii qajeellotti nuti banneet oomnee bajjallaa malgeessuu deeman yoo dandame isaan lachuutu finneeti afeerree gaafanne isaan lachuutu jara lachuu barbaanneeti afeerree akka hawaasni kun dhagahutti gaafii hawaasarra gaafannee irraa hubatta yoo rabbi insha Allah because nugaga digala so bita harama yidani siga fo shafa aba o masan turre ana beedi aba o masan turre aba on ummanni oromo da bir so me ummanni oromo da mirga fi hire murtefanna achi da kafirne fi murtefata oromiya fotta bagge oromiya khana habara ne male sakai topia itali afarin jonde ge duga akas asalin tenyelen jete takka o gani topia o gani kenya aba o da takka topia jembe abbotin tenya sakas abbootiin teenya akkasii garuu afaaniin oromiyaa nuun jechaati afaaniin woboo nuun jechaati duratti nuun jechaati ifi isaaniiti garaan isaanii immoo garaan isaanii Itoophiyaadha turan. Fayyaate ulfaadhu. Amma kanaafuu waliin fedhu obboleeyyan keenya gurguddaan achi jiru abdii biraan qabna abdii woboo malee namni oromiyaa afaan qawweetiin namni bilisoome boleetii afaan qawweetiin namni qawween cabe qawweedhaan cabarraa ba'a. Akkasiin akkas. Ibad boleh. Ega kasade fu jara laman nudi isi. Ya. Balama dugaana sunu hasenani. Ya. Nuti hanga sadarka buti hanga sadarka kabenya kenya nuti itni sudah. Tidak tahu apa yang juga so boleh sih. Fayanate ulfado. Thank you. Dika mi kana sajira dika dan bersumber banne di fama. Let me check. Made up akanin jirjire enough fayyata warri yaada kanatan zaata kabir dabarsuun qabu dirqama zaata kanatti qad godhee dhaabuudhaan qaba xiqqoo bira kuteetiin jira reef gullaa diiqaa 30 silaa diiqaa 40 shantattiin gaafsuu barbaade namni keenya yaada adda addaa kennata fuuldura wanni goonu warreen itti gaafatamoota waraana bilisummaa oromoodhaa hammaan tan biyya keessaa tarkaanfii fudhachaa jiru barbaannee dhiheessinee akka gurra ummata irratti waan amma biyya keessaa deemaadhaa jiru steppiin itti aantu wanni ummata keenya haalarraa eegamu maali wanni ummata keenya biyya keessarraa eegamu maali ummanni oromoodhaa haala jiru akkamitti bira dhaabbachuu danda'aan jiru walii ergannoo alaa kanaa osoo hin ta'in warra afaan lolaa jiru warreen duulee duulchisaadhaa jiru dhiheessineeti yoo dandame irraa baran arra ummanni keenya diiyaasporaa jiru dhibbatti humna oromoodhaa gargaaruu barbaadan oromoon aara keessa jirti namni keenya dhiiga ifiitiin jara kana mootummaa rabbaaseeti jedhu kun afaan garagalee nafxanyaan nu nyaachaadhaa jirti ummanni keenya aarii kana bachuu barbaada nama aara kana baasuu bahuu arkachuu barbaada warri aara kana nu baasu warri abdiin jirtu abdiin qabnu waraana bilisummaa oromoodhaa kakalee hin hiikannu oromoon hin bilisoomne nuti gaaratti afrijan santu aara nu baasaa jenneeyyan anis kunis kajeellaan nama keenya haala jiru irridduun akkasi namoonni hedduun private annad dawalan ijoollee horii wali qabnee jira kana gargaarraa garuu waan irraa dhaga'uu barbaannu qabnaa of course they have to irraa dhaga'uu mirga qaban yoo dandame fuuldura warreen kana dhiheessinee as gubbatti wajjiin haasoyin gaafii gaafattan deebis harkattan anaaf akka yootti they are the only option left for us karaan tokkichuun of himmaan tana isaan karaan kun karaa fincila ummataati karaa fincila ummataan hangam takka oofnee galmaan gahuu dandeenyaa hangam takka wal to'annee deemuu dandeenya waan jiru san gaafii isinii fi anattis gaafiidha walii arguudhaaf teenya garuu an wanniin akkaan qaqqabeetti amanu ummanni qawweedhaan caphe qawweedhaan meedhaaphaa jalaan kaasaa keenarraa nu dawalanii halo waalaikum salaam aw yaadaan kanatti wala laayifi dhaanii baateef hin baaneti kanadhu
wanni jo hangareefu yaada babbareedaa kanneen yaada dansaadha. yaada ajaa'iba kanneen furbaarii musaniin deeggara hangam takka amantummaa qaba. Oromoon gaa nama isaaf qabsaa'u hin dhabne beeku gaabbash qaba. Hedduu qaba nama isaa qabsaa'u qabeenyaas hin dhabne waan daafuu hin dhabne. Kanaafuu inuma afaan qawweetiin malee mootummaan honne mootummaa bu'u miti agartee. Saniifuu hanga dandeemetti akkuma reefuun tana robbaan amma duraa siin jeesan agartee asirratti wanta uumtee qindeessitee nam meeqaa qabu jira hanga namni hanqawwee 10 diigam 30 bitaa jechaa jira namni kanarratti hedduu dalaguu qabdu obboleessa fayyaate ulfadhu sila koyti. Thank you. Akkasiiti mucaa xiqqishaa reefuun tana yaada sirra kannate obsaa tokko yaada bareedaa si kanne yaanni isaati hedduu deeggaramaa jabaa obboleessa yerootti beeksisaa jirra. Fayyata. Nagaan naturaadha. Viidiyoo kiyya akkumaan kalee jee asirraa gumbee yuutuubirraan ka'a achirra walgarraa yeroo gaarii qabaadha walii sheer godhaa odeessa waliin gaha sagantaa itti aantuun hanga walgarrutti naga wal bira kaanne fayyataa.